sassaabuu jedhuun walii wajjiniin barachuu jalqabne guyyaa jalqabaa seensa irratti walii wajjiniin haasofne viidiyoo yookaan aawidoo keenya darbe irratti sagalee yookaan immoo tajaajila keenya darbe irratti immoo kutaa tokkoffaa diiteelii keessumatti iyyuu waa'ee hiyyummaa wajjiniin wal qabatee waan hedduu wajjiniin kaasnee waliin ilaalaa turre jechuudha. Barnoota keenya darbe keessatti dhimma hiyyummaa macaafni qulqulluun maal akka jedhuu fi hiyyumni raawwatee fedhii Waaqayyoo akka hin taane keessumattuu hiyyumni maallaqa dhabuu qofaan kan daangeffamu yookaan maallaqa dhabuu qofaan kan wal qabatu akka hin taanee fi hiyyumni dhiibbaa yookaan kufaatii hafuuraa akka ta'e ayyaanni Waaqayyoo amma nu baay'ate aleellee wajjin ilaaluudhaaf yaallee turre. Ammas barumsa keenya darbe keessatti wanti isin sirriitti hubachuu qabdan hiyyumni qarshii dhabuu qofaan kan daangeffamu utuu hin ta'in kufaatii waliigalaa akka ta'e jala murree wal hubachiisuun kufaatii waliigalaa gaafa jennu immoo kufaatii hafuuraa, kufaatii lubbuu, kufaatii foonii jechuu akka ta'e hubachuun gaariidha. Kanaaf immoo wabii kan nu ta'u macaafni qulqulluun keenya Waaqayyoo waan uume hundumaa gaariidha jechuu isaati. Hiyyumni immoo gaarii waan hin taaneef jechuudha. Macaafni qulqulluun seera uumamaa boqonnaa 1:31 yoo dubbistanii Waaqayyoo waanuma hojjete hundumaa hin ilaale kunoo innis baay'ee gaarii ture galgallis ganamnis ta'e kun guyyaa ja'affaadha. Waaqayyoo waan hundumaa hin ilaaledha waan hojjete hundumaa. Hiyyumni waan Waaqayyo hojjete miti jechuudha. Waan Waaqayyo hojjete waan hin taaneefi miidhaa ilma namaa irratti kan fidu waan ta'eefi yaada Waaqayyo akka hin taanedha. Obboleessi keenya ergamaa Phaawulosis wanti Waaqayyo uume hundinuu gaariidha. Wanta galataan fudhatamu keessa irmiin hin jiru jedheetu tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 4:4 keessatti nutti dubbata jechuudha. Isa kana sirriitti ilaaluun gaariidha. Inni biraan hiyyumni diina ilma namaa isa rakkisaa waan ta'eef macaafni qulqulluun fakkeenya boqonnaa 6:11 irratti hiyyumni akka saamtuutti dhabinnis akka nama mi'a lolaa hidhateetti sitti hin dhufaa'edha. Hiyyumni akka saamtuutti sitti hin dhufaa'edha. Hiyyumni wanta nama dhiphisu, wanta nama ko'oomsu, wanta nama gaddisiisudha. Namni gadduun, dhiphachuun, yaadda'uun immoo kaayyoo uumama Waaqayyoo waan hin taaneef jechuudha. Kanaaf gabaabaadhumatti barumsa keenya darbe keessatti waa'ee hiyyumaa gaafa kaafnu hiyyumni raawwate fedhii Waaqayyoo akka hin taane, hiyyuma jechuun immoo qarshii yookaan qabeenya dhabuu duwwaa osoo hin ta'in kufaatii hafuuraa, kufaatii foonii, kufaatii lubbuu akka inni ta'e walii wajjin hin ilaallee jechuudha. Gara barumsa keenya har'aatti immoo gaafa dhufnu faallaa hiyyumaa kan ta'e waa'ee badhaadhummaa walii wajjin hin ilaalle. Faallaa maaliin isiniin jedhee faallaa hiyyumaa kan ta'e waa'ee badhaadhummaa walii wajjin ilaalla. Waa'ee qabeenyaa utuu hin ta'in waa'ee badhaadhummaa walii wajjin ilaalla. Obboloota koo jaallatamu dubbii kana gaafan isinitti himu akka gaarii fi akka fayyaalessatti akka isin hubattan jaalala Waaqayyootiin nan isin gaafadha. Maaliifi qabeenya abbaa qabeenyaa jechuu fi badhaadhaa yookaan abbaa badhaadhe nama badhaadheedha jechuu gidduu garaagarummaatu jira. Macaafa qulqulluu keenya keessa qabeenyis jira, badhaadhummaanis jira. Badhaadhummaan garuu kan ijoollee Waaqayyooti. Bu'uuruma irraa gaafa laallu macaafni qulqulluun keenya macaafa fakkeenyaa boqonnaa 10:22 irratti eebbi Waaqayyoo nama hin badhaasaa badhaadhummaattis inni rakkina hin dabaluudha. የእግዚአብሔር በረከት ባለጠጋ ታደርጋለች መከራንም አያስከትላትም ይላል። ባለጸጋ በለጸጋና ባለጸጋ ማለት ሰገሌ ያደ ተቆራ ከወራ በሜዳ
balasagga ማለት badhaadhaa ta'ee jechuudha. Balasagga gaafa jennu dheeressine immoo abbaa ayyaanaa jechuudha. Kan ayyaanome isa jennu jechuudha. Kanaaf macaafni qulqulluun maal jedhaa? Eebbi Waaqayyoo ምን ማለት የእግዚአብሔር በረከት ባለጸጋ ታደርጋለች ይችላል። ኤብቢፈማ badhaadhaa nama godhaayedha. Macaafni qulqulluun eebbi mataa qajeelotaarra akka jiru achuma fakkeenya boqonnaa 10 lakkoofsa 2 irratti gaafa laaltan ifatti argattu jechuudha. Kanaaf baalatsagga wayim badhaadhaa jechuun badhaadhummaa jechuun maalinni karaa hundumaan namatti tolu jechuudha. Isa kana obboleessi keenya ergamaa Yohaannis ergaasaa isaa sadaffaa lakkoofsa 2 yookaan boqonnaa 1 lakkoofsa 2 irratti maal jedhaa? Yaa michuu koo akkuma karaa lubbuu sitti tole karaa hundumaa akka sitti tolu. Waaw! Karaa maali akka sitti tole? Karaa lubbuu akkuma sitti tole karaa meeqaan? Karaa hundumaa akka sitti tolu akka fayyaa taatus nan kadhadhaa'edha. Karaa hundumaa akka sitti tolu akka fayyaa taatus nan kadhadhaa'edha. Iyaadattu yoo ta'e barumsa keenya darbe keessatti Waaqayyo ilma namaa yookaan nama isa jalqabaa Addaamiin gaafa uumu bakka dhaaba Eden Gannat jedhamu naannoo gaardan biyya gara ba'a biiftuu kana keessatti oolchateetu achi isaan kaa'ee walii wajjin hin jenneetu. Eden jechuun immoo bakka gammachuun guutuun jiru, bakka dhiyeessi Waaqayyoo guutuun jiru, bakka guutanii irraa afan የተድላና መተረፍረፍ ፕሌስ ኦኬን ፖዚሽን ማለት እንደሆነ አይተን ነበር። badhaadhummaan of danda'anii irraa afu karaa hundumaa abundantly life manoor ማለት እንደሆነ ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። obboloota koo akkuma jalqaba isinii kaasee faallaa iyyumaa fi gara yaada Waaqayyoo isa ijootti yommuu deebinu badhaadhummaan wanta Waaqayyoo dhala namaatiif eeyyamedha. Sirriitti na hubadhaa. Badhaadhummaan wanta Waaqayyoo dhala namaatiif eeyyamedha. Addumatti immoo badhaadhummaan wanta Waaqayyoo warra isatti amananii fi isatti jiraataniif kennedha. Badhaadhummaan wanta Waaqayyoo ijoollee isaatiif kennedha. Badhaadhummaa inni kan macaafa qulqulluu immoo badhaadhummaa qofa osoo hin ta'in badhaadhummaa waliigalaati yookaan immoo milkaa'ina waliigalaati jechuudha. Milkaa'ina waliigalaati gaafa jennu akkuma kufaatii waliigalaa, kufaatii lubbuu, kufaatii hafuuraa, kufaatii fooniiti jennee milkaa'inni waliigalaas milkaa'ina hafuuraati, milkaa'ina lubbuuti, milkaa'ina fooniiti jechuudha. Milkaa'inni lubbuu, milkaa'inni hafuuraa, milkaa'inni foonii badhaadhummaa Waaqayyoo jedhamanii waamamuu jechuudha. Holistic blessing, heavenly blessing isa jennuuni jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Isaan kana amma furri Waaqayyoo nu gargaare duraa duubaan walii wajjiniin ilaalla. Sammuu keessan akka bal'istan qajeeltoo dubbii Waaqayyootiin akka na wajjin deemtan ammas jabeessee sinan jajjabeessaa jechuudha. Isaan kana keessaa jalqaba akka walii wajjin ilaallu waa'ee milkaa'ina hafuuraati. Iddoo kanatti tun kanatti seeniin irra deebi'ee akkas nu hubattan kan hin barbaadu badhaadhummaa jechuun milkaa'ina waliigalaati. Milkaa'ina waliigalaati jechuun immoo milkaa'ina hafuuraa, milkaa'ina lubbuu, milkaa'ina fooniiti jenna. Namni tokko waliigalatti akka waliigalaatti badhaadhaadha jechuudhaaf baalatsaggaana lamaalataa achiin hafuuraan, lubbuun, fooniin milkaa'uu danda'utu irra jiraata jechuudha. Namni tokko qabeenya duwwaadhaan waan qabaateef, qabeenya danuu waan qabaateef, makiinaa baay'ee waan qabaateef, mana baay'ee waan qabaateef, dhaabbata daldalaa, dhaabbata biizinasii baay'ee waan qabaateef, hojjetoota baay'ee qacaree waan jiraachiseef, mana isaa keessa qabeenya irraa afaa isarraa afee namoota kaaniif ta'u waan jiraateef badhaadhaadha jechuu hin dandeenyu. Inni tarii abbaa qabeenyaati jenna. Abbaa qabeenyaa jechuu fi badhaadhaa jechuun garagara. Abbaa qabeenyaa jechuun maallaqa wayii nama qabu, qabeenya maallaqatti herreegamu, gaboo gurguddaa, warshaawwan gurguddaa, dhaabbata gurguddaa, giddugala daldala adda addaa qabaachuudhaan abbaa qabeenyaa jechuu dandeenya jechuudha. Gabaabadumatti fakkeenyaaf namni tokko
boorsaa baatee utuu deemu abbaan qabeenya kanaa eenyuun yoo jedhani dureessa jechuu miti abbaa boorsaa sanaa jechuu keenya malee abbaan konkolaataa kana abbaa qabeenyummaan konkolaataa kanaa eenyuun yoo nuun jedhan namichi kun abbaa qabeenyaa sarraa hafaadha jechuutu hin ta'in owners yookiin immoo abbummaan konkolaataa sanaa kan eenyuuti jechuu qofa akka ta'e ilaaluun baay'ee murteessaadha jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. So abbaa qabeenyaati gaafa jennu qabeenya ta'e wayirratti abbaadha badhaadhaadha jechuun immoo karaa hundumaan roga hundumaan kan badhaadhe jechuudha. Utuun dubbii kana dubbadhu amanee waan tokko sinirratti nan dubbadha. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus nama Naazreetiin alliif manni keessan karaa hundumaatiin badhaadhaa haa ta'u. Karaa tokkoon akkasitti hin hir'anne. Karaa tokkoon akkasittiin qaawwisne, karaa tokkoon akkasittiin uranne, karaa tokkoon akkasittiin qorrine, karaa tokkoon akkasittiin dhimmisne, Waaqayyo karaa hundumaan si haa eebbisu. Kanaaf egaa Yohaannis yaa michuu koo akkuma karaa lubbuu sitti tole karaa hundumaa maalat karaa hafuuraas karaa fooniis sitti haa tolu akka fayyaa taatus siifan kadhadhaa jedha jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. So milkaa'ina waliigalaa keessaa milkaa'inni inni jalqabaa milkaa'ina hafuuraati. milkaa'ina hafuuraati ወይም ደግሞ መንፈሳዊ ስኬት ማለት ነው። መንፈሳዊ ስኬት ወይም milkaa'ina hafuuraa jechuun maal jechuudha? Gabaabaadhumatti milkaa'inni hafuuraa kan jalqabu namni tokko Gooftaa Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu isaa godhee fudhachuudhaan hojii Yesuus Kiristoos fannoo irratti hojjete Waaqayyo abbaa wajjin walitti araarame hariiroo uumuudhaan kan jalqabuudha jechuudha. Hariiroo uumuudha. Soorumni hafuuraa inni guddaan Waaqayyo wajjin nagaa qabaachuudha. Nagaa wajjin Waaqayyo wajjin nagaa qabaachuudha. Waaqayyo wajjin tokkummaa qabaachuu jechuudha. መንፈሳዊ ስኬት ማለት ሰው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ግል አዳኝ አድርጎ በመቀበል ከእግዚአብሔር ጋር መንፈሱ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት የሚመሰረተው ህብረት ማለት ነው። ሃሌሉያ! በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት የሚመሰረተው ህብረት ማለት ነው። Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf obboleessi keenya Phaawulos maal jedha? Tokkoffaa Qorontos boqonnaa tokko lakkoofsa 9 irratti Waaqayyo inni gara tokkummaa ilma isaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenyatti si waame amanamaadha jedha. Afaan Amaariffaa maal jedha? ወደ ልጁ ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ህብረት የጠራቸው እግዚአብሔር የታመነ ነው ይላል። ወደ ማን? ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ህብረቱ የጠራ ህብረቱ ተኩማ ገረ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋይደንስ ገረ ተኩማ ኢሳት ተኩማን ኢየሱስ የኝወችን ዋቀዮ ባወችን ኢልመሳወችን ኢሰከና ዮሐንስ እርጋሳ ከሰት ኑቲ ማይቹ ስሪት ከነ በሬችን የወቹዳፊ ሮሜን በቁና ሸለኮስ ተኮ ማልጀዳ ከናፊ ሰመንቲዳን ቀጀሎተ እርገታኔ ጎፍታ ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስን ዋው በማን በኩል በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ዋቀዮ ብረት ማልቀምነዳ ነጋ ቀምና Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Galanni guddaan gooftaa keenyaaf haa ta'u. Yohaannis ergaa tokko ergaas Yohaannis duraa boqonnaa tokko lakkoofsa 2 irratti maal jedha? Isinis nu wajjin tokkummaa akka qabaattaniif isa argineef isa dhageenye sana isinitti himna. Tokkummaan keenya immoo abbaadhaan wajjin ilma isaa Yesuus Kiristoosiin wajjiniidha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Milkaa'inni yookaan badhaadhummaan dhala namaa inni jalqabaa hariiroo inni Waaqayyo wajjin qabuudhaan jechuudha. Sirriitti na hubadhaa walitti dhufeenya Waaqayyo wajjin qabuudhaan jechuudha. Galanni Yesuus haa ta'u. Kana jechuun maal jechuudha? Cubburraa gara qulqullummaatti, garbummaa jalaa gara ilmummaatti, du'a bara baraa jalaa gara jireenya bara baraatti, abaarsa jalaa gara eebbaatti darbuu jechuudha. Badhaadhummaan namaa yookaan hariiroon namni Waaqayyo wajjin qabu kan ibsamu immoo namni tokko Waaqayyo wajjin nagaa qabaate Waaqayyo wajjin walitti dhufe Waaqayyo wajjin hariiroo sirrii qabaate isa tajaajilu isa waaqeffachuu fi isa hojjechuu gara Waaqayyootti dhiyaachuudhaaf konfidensii yoo galanni guddaan gooftaa keenya Yesuusiif haa ta'u. So maal jedhaa? Bu'uurri badhaadhummaa Waaqayyoo isa kanaadha jechuudha. Badhaadhummaan inni jalqabaa namni cubbuu isaarraa bilisa ba'ee cubbamaa ta'urraa gara qulqullummaatti
garbichi ta'urraa gara mucaatti abaaramaa ta'uu abaarsa jalaa gara badhaa'eebbaatti du'a jalaa gara jireenyaatti firdii jalaa gara birmadummaatti darbuudha jechuudha. Wanti Waaqayyo nuu godhe inni guddaan qabeenyi guddaan Waaqayyo karaa ilmasaa karaa Yesuusiin nuu kenne isa kanaadha jechuudha. Qalloo mattaayaatti alnabbarabate. Inni kun salphatee xiqqatee nu harkatti ilaalamuun irra jiraatu. Kiristaanonni baay'een amma makiinaa isaaniitiif irreega kennan fayyuu lubbuu isaaniitiif irreegan kennan. Bataam yaasaansina. Amma suufii isaaniitiif irreega kennan mucaa Waaqayyoo ta'uu isaaniitiif irreega hin kennan. Baay'een keenya kan ittiin nuyi danfaa oolluuf kan nuyi ittiin qilleensa abootaa oolluuf kan ittiin xobbeen tajaajiltootaa gara barbaaddeetti nu lolaasaa nu dhangalaasaa ooltuuf maalinni fayyina keenyatu qallalee xiqqatee nutti mul'ata jechuudha. Waldaa keessatti yoo argitan Waaqayyo jireenya bara baraa sii kenneera. Ati mucaa Waaqayyoo taateet ati firdii jalaa bilisa baateet qajeelummaa Waaqayyoo qajeelummaa kee ta'eera. Ammaan booda firdiin si eeggatu hin jiru jechuu fi Waaqayyo biyya alaa si geessa makiinaa sii kenna daa'ima sii kenna gamoo sii kenna mana sii kenna jechuun qixxee namatti hin ho'u jechuudha. Namichi gaafa ati mucaa Waaqayyooti jettu luka walirra kaayee mataa raasee amiin jedhu Waaqayyo gaafa konkolaataan sii kenna jedhu lafaa ka'uudhaan teessoo cabsaa jechuudha. Inda'uun akka waan arraba kee keessaa amiin jedhee dhufee fudhatu gara tajaajiltootaatti fiigaa jechuudha. Inni kun maalirraa maddee namoonni keenya fayyina afuuraa hariiroo manfasaawwi sikkeet maalat milkaa'ina afuura isaaniitiif iddoo kennuu dhabuurraa kan jalqabeedha jechuudha. Hojiin guddaan gooftaan keenya hojjete isa kana akka ta'edha jechuudha. Macaafni qulqulluun ergaa Efesoon 2:2 irratti maal jedha? Amma garuu Kiristoos Yesuus wajjin tokkummaa qabaachuudhaan isin warri dur fagaattanii turtan haleluuyaa. Warri maal taatanii turtan fagaattanii warri Waaqayyo turtan suni maal taatan jedha? Dhiiga Kiristoosiin dhiyeeffamtanii jechuudha. Isin dur warri fagoo turtan badamuu mikinaat dhiiga Kiristoosiin maal taataniittu dhiyeeffamtaniittu. Itti fufeetuma Efesoon 2:9 irratti immoo maalluun jedha? Egaa isin si'achi warra Waaqayyoof qulqullaa'anii wajjin warra biyyaa warra mana Waaqayyootis malee orma nama biyya diidaa mitiidha. ትልቁ ስኬት ከዚህ ነው የሚጀምረው ማለት ነው። ትልቁ ስኬት ትልቁ ትርፋማነት ከዚህ ነው የሚመነጨው ማለት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን።